Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa maduu sa'aatii kana isinitti madu sa'aatii kana kan isinitti mummooni beenyaa shiramuuti. Itoophiyaatti ji'oottan 12 darbanitti qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 25.5 dabaluu ragaan eejensii istaatiksii giddugaleessa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Akkasumas jiraattonni magaalota biyyattii garaagaraa keessatti argaman qaala'insi jireenyaa kun haalaan cimaa jiraachuu himan. Jiraattonni akka jedhanitti amma saamunaan tokko qarshii 25, zayitiin nyaataa liitiriin tokko qarshii 150, sukkaarri kiiloon tokko birrii 60, bunni birrii 250, boqqolloon kuntaalli tokko birrii 2500, xaafiin ammoo gara birrii 5000 caaleeraa jedhu. Kun ammoo namni maatii bal'aa qabu kana hunda bitee jiraachuun ulfaataa ta'eeras jedhan. Jiraattonni kunneen mootummaan ala gabaa gidduu seenee yoo hin tasgabbeessine haala amma dabalaa jiruun yoo itti fufee nyaatanii buluunuu yaaddoodhas jedhan. Itoophiyaatti ji'oottan 12 darbanitti qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 25.5 dabaluu ragaan eejensii istaatiksii giddugaleessa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Eejensichi qaala'insi gatii ji'a sadaasaa bara 2021 baase irratti qaala'insi gatii meeshaalee nyaataa fi noollee irratti mul'ate kan waggaa darbe yeroo wal fakkaatan yoo wal bira qabamee madaalamu dhibbeentaa 30 dabaleeraa jedhe. Meeshaalee fi oomishaalee nyaataa fi noollee irratti ammoo qaala'insi gatii ji'a sadaasaa bara 2021 isa bara darbee sadaasa bara 2020 mul'ateen yoo wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 19.4 mul'ateeras jedhe. Qaala'insi gatii Itoophiyaatti itti fufinsaan ji'oota 12f mul'ate kun isa yeroo dheeraaf ture ta'uu eejensiin giddugala istaatiksii biyyattii himeera. Gatiin oomishaalee nyaataaf oolan irratti mul'ate isa bara darbee ji'a sadaasaa keessa jiruun yoo ilaalamu dhibbeentaa 38.9 dabaleera. Ji'a kana keessa gatiin oomishaalee midhaanii fi kuduraa irrataa dhufeera kan jedhu ejensichi akkasumas gatiin zayita nyaataas irrataa dhufuu ibse. Gatiin xaafii, garbuu, qamadii fi boqqolloo akka irrataa dhufes himeera. Yeroon kun Itoophiyaatti yeroo oomishitti walitti qabamu waan ta'eef gatiin oomishaalee midhaan nyaataa ni irrata jedhamees eegama. Haa ta'u malee garuu namootiin baay'een ammayyuu gatiin meeshaalee kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka jiru himu. Waldaa ogeessota dinagdee Oromiyaa irraa hayyuun saayinsii dinagdee Dr. Guutuu Teessoo qaala'insi jireenyaa amma mudateef sababni inni jalqabaa dhiyeessiin oomishaa yarachaa dhufuu fi tasgabbiin biyya keessaa dhabamuudha. Industiriiwwan hedduunis sababa galtee biyya alaa hin arganneef yookaan ammoo rakkoo nageenyaa sodaachuudhaan oomisha dhaban dabaluunis rakkoo dabalataa ta'uu eeran. Bara 2017 hanga bara 2021 kanaatti birriin Itoophiyaa dhibbeentaa 54 dandeettiin bituusaa gadi bu'eera. Waliigalatti yoo ilaalamu immoo yeroo waggaa 10 keessatti dandeettiin bituu birrii Itoophiyaa harka 100 gadi bu'eeras jedhan. Galteewwan soorataa fi oomisha hedduun bakka dandeettiin bituu birrii biyyattii gadi bu'e kanatti yeroo alaa seeneffamu qaala'insa jireenyaa akka ammeessuus ibsaniiru. Maddi odeeffannoo keenya BBCdha. Tajaajilli nageenya faayinaansii baatilee 5 darbanitti yakkoota faayinaansii birrii biiliyoona 9 kan tilmaamaman qaamolee seeraaf dabarseera jedhe. Tajaajilli nageenya faayinaansii baatilee 5 darbanitti yakkoota faayinaansii birrii biiliyoona 9 kan tilmaaman irratti xiinxala taasisuun qaamolee seeraaf dabarsuu isaa beeksiseera. Tajaajilli nageenya faayinaansii qaamolee garaagaraa waliin qindaa'uun seeraan ala kan ta'e daddabarsa maallaqaa biyya alaa fi biyya keessaa to'annoo jala akka oolan taasisee akka jirus himeera. Tajaajilichi poolisii federaalaa waliin ta'uun qorannoo cimaa geggeesseen birrii miiliyoona 276 karaa seeraan alaa seenuuf ture to'annoo jala akka oolu taasiseeras jedhe. Daarikteerri koominikeeshinii tajaajila nageenya faayinaansii obbo Indaalee Asaffaa akka himanitti baatilee 5 darbanitti qabeenyaa gochaa yakkaan argame karaa seeraa fakkeessuun dhiyeessuu fi burjaajii dinagdee kan biroo ilaalchisee odeeffannoowwan tajaajilaa walitti qabaa turuu eeraniiru. Bu'uura heerumsaa argameen odeeffannoo baay'ee xiinxaluun qaamolee nageenyaa kabachiisaniif dabarsuus ibsaniiru jechuun kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Oduu keenya biyya alaatiin immoo ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook bulchitoota naannolee kanneen ajaja waraanaa biyyattii kan baatii onkololeessaa keessa fonqolcha mootummaa geggeessee tureen muudaman kaasan. Ministeera muummee Abdallaa Hamdook dabalatee qondaaltonni miseensa mootummaa ce'umsaa garee siivilii hedduun ajaja waraanaa biyyattiin to'annoo jala oolfamuun isaanii kan yaadatamudha. Abdallaa Hamdook gama isaaniitiin erga aangoo ministeera muummee irraa kaafamaniin booda amma waliigaltee dursaa fonqolchaa kan ta'e Jeneraal Abdul Fattah Al-Buhaarii
waliin taasifameen booda gara aangootti erga deebifamanii baatii tokko kan hin guunnedha. Ministeerri muummee Abdallaa Hamdook erguma gara aangootti deebifamaniin booda ministeerota ajaja waraanaa kanaan muudaman hedduu jijjiiraa turan. Ministeeronni Abdallaa Hamdook jijjiiran muraasni isaanii kanneen bulchitoota abbaa irree duraanii kan pirezidaantii Omar al-Bashiriin durfamuu waliin walitti dhufeenya qaba jedhameera. Lammiileen Sudaan baay'een isaanii hanga ammaattuu waraanni taateewwan siyaasa biyyattii keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa jiraachuu isaa himu. Kanaan walqabatees erga fonqolchi mootummaa baatii onkoloolessaa keessa biyyattiitti waraanaan geggeeffame kaasee hiriirri mormii geggeeffamaa turuunsaa ni yaadatama. Kanaan walqabatees gochaan fonqolcha mootummaa waraanaan geggeeffame kunis biyyootaa fi dhaabbilee idil-addunyaa kan akka baankii addunyaa fi gamtaa Afrikaa dabalatee balaaleffannaa cimaatu irra ga'e. Tarkaanfii humna waraanaa namoota mormiif ba'an irratti fudhatameenis lubbuun namoota hedduu darbuunsaas gabaafameera. Ammas ga'eedhuma waraanni siyaasa biyyattii keessatti qabaachaa jiru kana mormuudhaaf wiixataarraa hiriirri mormii biraan akka geggeeffamu maddi odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru jechuun kan gabaase BBCdha. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafoosaan COVID-19 qabamuu isaanii waajjirri isaanii ibse. Dilbata kaleessaa galgala COVID-19 qabamuun isaanii kan ibsame Raamaafoosaan miirri dhukkubbii giddugaleessa ta'e akka itti dhaga'amaa jiru waajjirri isaanii dabaluun himeera. Pirezidaantichi miirri dhukkubbii kan itti dhaga'amu jalqabe yaadannoo pirezidaantii duraanii D. Klerkii fi taasifamu irratti argamuuf wayita sochii eegalanittidha. Dhiyeenya kana du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan pirezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa D. Klerkii biyyattiitti pirezidaantii adii kan dhumaa turan. Raamaafoosaan koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii erga barameen booda wiirtuu wallaansa fayyaa raayyaa ittisa biyyattiitti wallaanamaa jiraachuu waajjirri isaanii ibseera. Pirezidaantichi amma fayyummaan isaa haala gaarii irra jira jechuun waajjirri isaanii fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen ibseera. Talaallii guutuu kan fudhataa turan Raamaafoosaan amma kunoo qabamanii magaalaa Keeptaawun keessatti addatti baafamanii jiru. Itti aanaan isaanii Deevid Maabuzaan ammoo bakka isaanii bu'ee pirezidaantummaan tajaajilaa jira. Dhibbana gara biyyoota lixaa Afrikaatti daawwannaaf imalanii kan turan Raamaafoosaan isaan qofa osoo hin taane tunni isaanii waliin turan hundinuu qorannoo COVID taasisanii turan. Pirezidaantichi daawwannaa dhibbana Senegaalitti taasisanii xumuranii wayita Johannesburgitti deebi'an fayyaa akka turantu gabaafame. Namoonni pirezidaantichaa waliin tuttuqaa qabaachaa turan akka adda of baasanii fi mallattoo dhukkubichaa itti dhiyeenyaan akka hordofu waajjirri pirezidaantichaa ibseera. Saayintistoonni Afrikaa Kibbaa dhiyeenya kana akaakuu koronaa vaayirasii haaraa Omikron jedhamu argachuun addunyaaf beeksisaniiru. Dhiyeenya kana ammoo pirezidaantii Raamaafoosaan sababa dookteroonni Afrikaa Kibbaa akaakuu vaayirasii haaraa mul'achuu addunyaaf ibsaniif jecha gurrii malaa isaan irra kaa'amuun sirrii akka hin taane dubbataa turanii jechuun kan gabaase BBCdha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanan gammaa ture oduu sa'aatii kanaaf itti himuun kan isin faana ture dhibeenyaa shiramuutii qophiileen FIBT fi afaan kanneen biroon itti fufuutii daawwadhaa olmaa gaarii qabaadhaa isiniin jenna.